Jaarmiyaaleen miidiyaaf gaazexeessonni seeraaf qajeelfama ogumaa ittiin geggeeffaman qaban. Haala kanaan yeroo waraansaatti innaa gabaasaa isaanii qopheeffatan qajeelfamoonni jiran maal fakkaatu ka jedhuuf dhimmoota kabiroo irratti hayyuu gaazexeessummaa Yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru tokko keessaa barsiisa waliin marii gaggeessinee jirra. Mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itoophiyaatti mootummaa haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataatiif kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Yeroo bakkawwan filannoon ittiin geggeeffameen jiruu fi biyyattii waraansa keessa jirtu kanatti mootummaan haaraan hundeessamu maal fakkaata ka jedhu irratti miseensota paartiilee dorgomtoota dhuunfaa filannoo injifatanii fi xiinxalaa siyaasaa dubbisnee jirra. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kunoo. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuu fi mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu torbanneen dhiyeenya kanaa mankuusaa dhaabbata gargaarsa dhala namaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi isa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru saamuusaa daayirektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa kibxata kaleessaa beeksisan. Baatii sadaasa darbe humnootiin Itoophiyaa fi TPLF gidduutti wal waraansi jalqabame kanneen kumaantamaan lakkaa'aman galaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hordofsiise. Baatii waxabajjii darbee fi jalqaba baatii adoolessaa irratti Tigraay harka caalaa kan to'ate humni TPLF bulchiisa naannoo ollaasaa ta'an kan Afaarii kan Amaaraatti imaluun namoota 100,000 hedduu manaaf qe'ee ofiirraa godaansisan. Naannoo sanatti manneen kuusaa hedduun saamamuu fi guutummaatti duwwaatti hafuu isaanii keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa bakka loltoonni TPLF dhaqqaban ragaa qabna jechuudhaan daayirektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa Shaan Jaans televezyiina Itoophiyaaf ibsanii jiru. TPLF bu'aasaaf kan baay'ee fiigu jedhee amanaa hin turree jedhan. Dhimma kanarratti bakka buutota TPLF fi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin hin kennamin jira. Bulchiisa naannoo Somaalee Hararii akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa fi godina Oomoo lixaa keessatti fulbaana 20 filannoo gaggeeffamuuf kanneen sagalee kennan hojiin galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Filannoo fulbaana 20 gaggeeffamu kanaan namoonni filatanii fi dorgoman harka caalaan kan keessatti argaman bulchiisa naannoo Somaalee keessatti kan dorgomuuf jiru Izemaan boordii filannoo irratti iyyata qabu dhiyeessee jira. Paartiin kun iyyata dhiyeeffate kanaan kaardiin filannoo ammaan dura raabsaman gatii dhabsiisuun kaardii haaraan akka maxxanfamu kanneen filannoo raawwachiisanis walaba ta'uun akka mirkanaa'u buufanni sagalee itti kennan 2 akka dabalamu kanneen jedhan dabalatee waliigalaan qabxii 8 dhiyeeffatee jira. Boordiin filannoo iyyati kun dursee kan isan dhaqqabne ta'uu ibseera jechuudhaan Addis Chakkol Direedawaarraa gabaaseera. Odeeffannoo dogoggoraa facaafamuu fi uummanni tasgabii akka hin arganne gochuuf sababaadha ka jedhaman manneen jimaatti qamaanii fi manneen shiishaa bulchiisa magaalaa Dasee